የሆነ ሰው ቅሞ ጽፎታል። እናንተም ከፌስቡክ ሰምታችኋል። እሱን በጣም ዱዌል የሚያደርግ ኃይል ብዙ ነው። ሮድማፕ የለም፣ እንሄድበት አይታወቅም፣ መድረሻችን አይታወቅም ምናምን። መድረሻችንም ያው ሰማይ ቤት ነው። ግን ፖለቲካል ስብራቶቻችን ምንድን ናቸው የሚለውን ማየት ጥሩ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ከፍተኛ የፖለቲካ ስብራቶች አሉ፣ በብዙ የሚገለጹ ሜጀር ተብለው ቢነሱ ጥሩ የሚሆኑ አንደኛው ህሊና ቢስ መሆን፣ ጭራሽ ማገናዘብ ማስተዋል የሚባል ነገር የሌለበት የራሱ ኪስ የደለበ እንደሆነ ሰው ሞተ አልሞተ እሱ ከተወደሰና ከሰማይ ከነካ ብዙዎች ረገፉ አልረገፉ ደንታ የሌለው አዋቂ የተሰባሰበበት ህሊና የሌለው ስብስብ የበዛበት ነው አንዱ ስብራት። ማመዛዘን የሚባል አማራ ሆኖ የኦሮሞ ቁስል የማያይ፣ ኦሮሞ ሆኖ የትግራይን ቁስል የማያይ የራሱን ብቻ የሚያራግብ እንደ ሰው ማሰብ የሚሳብ Kitaabni Hingaabuu obbo Jawaar Mohaammed hangana mara Dr. Abiyyiillee miira keessa seensisee akka ijoolleetti dubbisaa jira jechuudha. Ajaa'ibuma bar Abiyyi waan inni jedhu dhageessanii jirtanii namoota afaan Amaariffaa hin beekneef mee gaggabaabseetiin isinitti hima. Abiyyiin irra gudii fide jechuudha. Gudii inni jedhu wayi dhageessanii isin waa'ee kitaaba kanarratti namni tokko qama'ee waa barreessee dhageessanii jaa bar. Ajaa'iba bar qama'ee waa barreessee dhageessanii Facebook irratti dhageenye isinillee Facebook irratti dhageessanii miijaan manni isaa eessa mana isaallee bakka ta'e hin beeknu samii dachii ta'e dachirra ta'e qilleensarra ta'e hin beekne silaafuu mana maal qabaa miti manni isaa qilleensa gubbaa jaabar eenyu namni surree kan Facebook irratti kitaaba ufii beeksisaa jiru kitaaba akka barreesse kan beekamaa jiru yeroo ammaa kana Jawaar Mohaammed jechuudha. Walumaa galatti har'a Abiyyiin dhukkeen irraa kaase jechuudha. Nama bakka eenyummaa ufii hin beekne akkasumallee madaa ufii malee madaa Oromoo hin laalle madaa Oromoo malee madaa Amaaraa hin laalle madaa Amaaraa malee madaa Tigraay kan hin laalle kan ufii malee jechuudha. Borsaa ufii malee abbaan fedhe gajjigee dhiisee arraggafamuu baate ta ufii malee nama sabaaf dantaa hin qabne jechuutti jira jechuudha. Eenyu namni kun Jawaar Mohaammed hubadha. Dhugumatti jechu kun sila Dr. Abiyyi irraa hin mala. Dhugumatti Jawaar Mohaammed jechu kun hin mara. Akkam jirtu daawwattootaaf kabajamtoota Oromaan. Ani Oromaani har'a mee waa'ee kanarraan bal'inaan isiniif dubbadha. Dr. Abiyyi Ahmad akkuma beekamu baay'ee jaalanna baay'ee kabajna bulchaa Itoophiyaa guutuuti jechuudha. Garuu har'a waan akka malee dubbatee jira jechuudha. Siyaasan akkuma beekamu siyaasan Itoophiyaa kun garam akka deemaa jirtuu fi ilmaanummaan Oromoo kun garam akka deemaa jiran dhugaa rabbiin namaaf hin galu jechuudha. Viidiyoo Dr. Abiyyiin uummata Itoophiyaa irratti dubbate walgahii irratti dubbate san dhaggeeffadheen kan afaan Amaariffaatiin dubbate guutuu isaa dhaggeeffadhee akkuma mata duree irratti dhaggeeffataa turtan jechuudha. Dhugaa rabbii sa Oromummaan kun jechuun namuma akkamii Oromoon kun uumuma akkamii waaqnumti isaan uume kuni ummatuma akkam rabbiin uume jedheen dhugaa rabbii uf ajaa'iba jechuudha. Maaliif hayyuumti silaa isaan Oromoon hin qabna jettee ittiin dhaadatulleen kunu akka ijoolleetti gaddeebanii wal qeeqanii jechuudha. Garuu dureessa hin fedhu hayyuun fedhu jechuusanii ani dhugaa Jawaarii fi Abiy Ahmed irratti arge jechuudha. Maaliif jedhaa na gaafadhaaga. Mee dila kana hunda Abbo Abiyyi dhugaa Dr. Ma kana dhukkeen irraa kaafte dhugaa xiqqoo mallee nu laallattu koy xiqqoo mallee Jawaarii mallee dhiisi xiqqoo mallee nu laallattu inumaa keessa taree bar inni hordoftoota baay'ee yookaan dinqisiifattoota nama kashlabboota isaa baay'ee qaba. Manni isaa silaa eessa jettanii nan gaafatina manni isaa waan gaafatan qilleessa gubba samaayii gubba qilleessi manni isaa silaa samaayii gubba manan qabu jechuudha. Bar Itoophiyaa keessa lafan qabu manan qabu waan qabu jechuudha. Walumaa galatti sila jecha akkanaa kun bulchaa biyya tokkorraa waa hin eegamu. Haa ta'u sila qeeqisa ta'e hordoftoonni deeggartoonni mootummaatii fi akkasumallee kadiroonni mootummaa hundi kitaaba obbo Jawaar Mohaammed qeeqisa itti gadi taa'an jechuudha. Maal akka ta'e iddoon naaf hin galu jechuudha. Dhugaa rabbii habashoonni illee kan jalaan karaa argatanii jechuudha dhagaa darbataa jiran jechuudha. Obbo Jawaar Mohaammed irratti gaafa kitaabni kun gadi dhiifame maal dubbatu ta'an hangam takka maraatan barkofoo huccuu keessatti fincaa'u malee umaan kee uffata ofirraa baasanii darbuu malee
humaa in hafneef jechuudha. Dhugaa rabbii dhugaa ani biltiginnas ummata fakkeenyaaf kan deeggartoota warra paartii biraallee hundumtuu anaaf tokko jechuudha. Dr. Abiyyis Jawaar Mohammadis hundumtuu anaaf tokko jechuudha. Garuu hangana mara jibbaa hangana mara gadi fagaatte kana walii qabaatuuni dhugaa inuma ta'a bar jechuun sila xiqqoo wallaallatuun inuma jira bar walqeequun waanuma jira karaa seera qabeessaatti walqeequun waanuma jira. Namni kun immoo kan Dr. Abiyyi caalaatti jechuudha mooraan warra isaan deeggaru mootummaa deeggaru kan mootummaa kanatti irkatee waan hin taane akka mootummaa fi obbo Jawaar Mohammad boru walitti deebii hin henne takkatti haasa'uutu na dhibe jechuudha. Obbo Deeyyan hin gowwoomina abaa'oo fi mootummaan waboo fi mootummaan kan kalee gara tokko gortanii tokko asii tokko achi wal darbataa turan kunoo wal afaanii nyaata waliin shaayii bunnaa ji'aa jiran hin gowwoomina. Siyaasa jechuun qumaaraan hin taphatina. Dhugaan isiniin jaaniyyi. Kanaaf meedhiisa hayyuun hawaa barreessu, hayyuun hawaa dubbatu, hayyuun seenaa haala fakkaayee darbu bu'aa qaba. Dhalootaaf bu'aa qaba. Dhaloota ija jaamee ija bansiisa. Dhiisaamee bu'aa qabaayyi. Dhaloota jijjiiruu danda'a. Biyya isaan jijjiiruu danda'a. Ispeeshaalii kitaabni Jawaar Mohammad obbo Jawaar Mohammad dhugaa rabbii Oromoo miti jechuudha. Saba biraatu akka fayyadu amshuurittiin amana jechuudha. Sigalee maaliifi namni Jawaar jechuun hayyuu afaaniin yookaan hayyuu qilleessan buufan hin taane osoo hin taane hayyuu gochaan waan afaaniin dubbate hayyuu gochaan argisiisu jechuudha. Waan afaaniin dubbate yookaan ololaan kaayame kan hojiin hojjetee agarsiisu jechuudha. Akkasumallee kitaabni isaalleen wanni akkanatti uummanni Itoophiyaatii fi akkasumallee kan sabaan Oromoo ta'anii jechuudha. Fakkeenyaaf Oromoo fakkaataniituma gubbaan Oromoo keessan Oromoo hin ta'in kan Oromoonfate jechuudha. Oromoon Oromoonfateetu har'a gadi bahee akkanatti lafa dhiitaa jira jechuudha. Obbo Jawaar Mohammad irratti kitaaba obbo Jawaar Mohammad irratti mee maal abbaa keetii beekta maaltu keessa jiraa beekta kitaaba kana keessa waanuma kitaaba kana keessa jiru beekta idhaa baran kana dhibe bar kitaaba kana dubbiftee beekta waan keessa jiru beekta boqonnaa tokkorra waan jiru beekta boqonnaa lamarra waan jiru beekta eenyu beeka. Dr. Abiyyiinis hin beeku eenyumtuu hin beeku namoonni kitaaba kana waan keessa jiru beekan obbo Jawaar Mohammadii fi namoota kitaaba san keessatti qooda fudhatan qofa kanaan namni tokko beeku hin jiru because hin dubbisne waan kana jedhaa nama bira hin geenne promotion ta'e malee ganaa gadi hin dhiifamne gabarran oolle ni beekame caalbaasiif lallabame malee ganaa gadi hin dhiifamne magaalarra hin oolle sigale laabirarii addunyaa keessa hin galle laabirarii Itoophiyaa keessa hin galle akkami beekuu dandeessa maal beektee qeexxa yaa gowwaa maal beektee qeexxa. Jawaar Mohammad qeequuf barra at gana waa meeqa si barbaachisa nama akka kiyyaa fi keetii kanaa miti Jawaar Mohammad qeequun anaa miti bulchaa sila osoo hayyuu nama biyya hayyuu jabeeffattuu fi biyya hayyuu ofii guddiftee beektu taate Dr. Abiy Ahmadiyyuu jechuudha silaan obbo Jawaar Mohammad qeequu kan danda'u miti jechuudha. Sigalee dhugaan isiniin jedha jechuun waan inni kalee keessa darbee dhufee fi akkamitti akka aangoon tun uummata Oromoo harka galtee namni beeku sigalee. Bara 2014 irraa kaasee jechuudha hamma 2000 amma jirru kana 24ffaa kanatti jechuudha maal akka Jawaar Mohammad hojjetaa ture ilma namaa miti bineensuun beeka Oromoo miti diinnu ragaa bahaa jechuudha sigalee soo kanumaaf otoo waan akkanaa kanarraa silaa xiqqoof duuba jedhanii gaariidha muummichi ministeeraalleen baay'ee kabanya baay'ee jaalannaa silaan kana osoo warruma miidiyaatuma ololuma warra miidiyaa qofaa dhiisanii gaariidha ture silaan waan akkana silaa isarraa hin malu dubbatulleen isarraa hin malu jechuudha sigalee namoonni tokko waa'ee Dr. Abiy Ahmad dubbate kanarratti illee mee afaan Amaariffaatiin deemaa dhaggeeffadhaa miidiyaa jaraa waan haasaa jiru jala taa'ati dhaggeeffadhaa mee waan isaan waa'ee kitaabaa kanarratti keessaaf haasaa obbo Jawaar Mohammad dhiyoon tana BBC irratti godhee irratti waan isaan haasaa yoo dhageesse ajaa'iba jettaa jechuudha sigalee kanaaf uummanni keenya uf baradhaa namana dhugaa rabbii uf baradhaa ani Dr. Abiy nan jaalladha nan kabaja garuu wanni akkanaa kun tasumallee bulchaa biyya tokkorraa hin malu garuu maal godhare kursii Itoophiyaatu tana qaba hayyuu akka ofii uf jalatti guddisuu hin beekanii uf jalatti akka inni ol ka'ee mataa ol qabatu hin beekanii addatti immoo ilmaan Oromoo akka seenan isaanii barraa'ee
library addunyaa keessa history Google keessa taa'u hin barbaadan jechuudha. Maaliif dhaloonni yoo seenaa dhaloonni booda dhufu seenaa Oromoo waan Oromoo irratti ta'ee fi Oromoon gidirsa Oromoon keessa darbe dhaloonni gaafa dubbisu Oromoo fi Oromiyaa fi Itoophiyaa tanallee jeeqa gaanfa Afrikaattu jeeqama waan jedhanii yaadaniif jechuudha. Nu balleessanii jedhanii waan yaadaniif Oromoon akka seenaa ofiin barreeffanne akkasumallee seenaa isii akka history Google keessa hin kaanne akka isiin maqaa ofii Guinness Book irratti hin galmeeffanne wanni godhuu barbaadaniif sababni guddaan kana jechuudha. Wanni biraan jiru sabni seenaa hin qabne saballee miti sabummaan isaallee hin beekamtu eenyummaan isaallee hin beekamtu maalummaan isaa hin beekamtu hojiin isaa hin beekamtu jechuudha. Kanaaf hayyuun seenaa haa barreessu dhiisa. Hayyuun seenaa ofii barreessuun seenaa sabaa barreessuu jechuudha. Seenaa sabaa barreessuun seenaa ofii barreessuu jechuudha. Seenaa ofiitii fi seenaa sabaa barreessuu jechuun immoo seenaa biyya sanii biyyi sun maalirra akka turtee fi maalitti akka deemtuu fi maal akka keessa jirtu barreessee dhalootaaf lafa kaa'u jechuudha. Sigalee kanaaf osoo waan akkanaa kanarraa warreen silaa mootummaa deeggaranii fi kuunillee gamaa dhagaa walitti darbuu dhiisanii mee dursa gattaa'anii boqonnuma tokkooyyuu fuuluma tokkoo dubbisanii waan kitaabni sun jedhu adda baafatanii gaarii ture. Dr. Abiy Ahmed illeen silaan manni isaa qilleensarraa mana maal qabaa miti manni isaa qilleensarraa bakka tanaa kitaaba san barreesse bakka tanaa kitaaba san gadhiisee kan beekamne aboo ajaa'ibumaa bar dhugaa rabbii nutti nan beekne bar manni isa silaa mana maal qabaa miti manni isa samaayi gubbaa jeebar ajaa'ibuma jimaa gaawwanni inni baanu namni wayii tokko qama'ee kitaaba barreessee dhageenye je Facebook irratti dhageenye ajaa'iba bar dhugaa rabbii Facebook irratti dhageenye jaabar waan addaati bar nama madaa ufii malee madaa namaa hin laalle madaa qaama tokko malee qaama biraa hin ilaalle kan namaa fedhu gajjige fedhu dhiise fedhu akka fedhe faca'ee waan fedhe lubbuun akka feete taate dantaa ufiitii fi kiisa ufii malee waan biraa nama saba ufiitiif hin yaadne silaa jecha akkanaa Jawaar Mahaammadiif hin malu haa ta'ugaa silaa waan godhan hin qaban waan barre fide. Mee dhiisa hayyuun keessan haa waa barreessu namni waa barreessuun gaarii akkuma inni afaan isaatiin dubbateehu seenaan hin barroonne ni haqama ni bada ni wallaalama ni dagatama jechuudha. Sigalee kanaaf seenaan barraa'e hin dagatamu hin dulloomu akkasumallee hin badamu hin haqamu jechuudha. bara baraan yaadatama bara baraan haara'oomfame dhalootatti darbee hambaa seenaa keessatti jechuudha ta'ee dhaloota eegaa jechuudha. Sigalee umrii hanga addunyaa kanarra jiraatu wanti yeroo tokko seenaa ta'ee barreeffame hin badu jechuudha. Hamma fedhellee ta'u hin badu jechuudha. Sigalee keessafuu yeroo ammaa yeroo teknooloojiin tolte kanatti osoo fakkeenyaan isiniin jegaa kan amma osoo mootummaan biraatu dhufee biyya san kan qabatu ta'e kitaabni sun kan siyaasaa isaa san faallessu ta'e kitaaba san balleessuulleef Itoophiyaa keessa yookaan biyyuma san keessa balleessuulleef kan yaalu ta'e jechuudha. Yeroo ammaa kana keessaafu teknooloojii waan babal'attee jirtuu fi osoo inni nan balleessa jedhee waan baduu danda'u miti jechuudha. Hanga dhalli dhala kan keetii addunyaa kanarra jiru seenaan nama sanii seenaan barraa'isuun hin badu qilleessa gubbarraa histoorii Google keessa siif taa'aa jechuudha. Dhaloonni achirraa baasee dubbisuu danda'a seenaa nama sanii baruu danda'a jechuudha. So mee namni waa barreesse hayyuun yoo waa barreesse ni qeeqamu bira darbee cabsuuf yaalan wal kuffisuun kun maaf barbaachise mee nu gaayaa Oromootiya wal cabsuun kun nu gaa dhiisame wal cabsuun wal qeequun gandaa wal qooduun amantii wal qooduun inumaa bar fuudhanii Jawaar Mahaammad amma namoonni tokko maal godhanii gandatti galchanii bar kitaaba kan amma kitaaba jechuun kitaaba namni aarsaa meeqa itti kaffalee barreesse kana isaan immoo gandatti galchaniiti akka waan inni ganda keessaa dhalate qofa seenaa isaatii fi seenaa ganda inni keessaa dhalate qofa barreesse akkasitti ilaalanii jechuudha. Akkas maaf ta'a maaf akkas ta'uu maaf barbaachise. Baay'ee namni seenaa namaa guddisu kan isaallee guddataa deemaa jechuudha. Gaafa seenaa namaa xiqqeessitu keetis xiqqaataa deema. Gaafa seenaa namaa cabsitu keetis caphaa deema jechuudha. Kana fakkaata daawwattootaaf kabajamtoota qophiin har'a isiniif qopheessee dhufe ani Oromaani namoonni haaraa taatan subscribe godhuu hin dagatina chaanaala kanaaf haaraa kan taatanii viidiyoo laayikii godhaa yaada keessan komentii jalatti naaf barreessaa viidiyoo biraatti nama walitti deebinutti nagaa ta'a.